بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في دعوتوتا تي في نور الهدى خنباديا كابا كب خيسا فلا قوتو الدنيا رتير كمتن هندي خيسانو بقجراتم بقجرانه بقربين ترسيسي جراجسي نقيا في فيان asiin isin geessiniin jecha inshaallahu ta'ala guyyaa irraa mata duree addaa takka qabannee dhiyaannee jirra yoo rabbiin keenya nuu laaffise inshaallahu ta'ala akka ajaa'ibaatti wajjin kan laallu taha gurra qalbii qaawuu fi qalbii as jirtuun nu hordofaa isiniin jechaati inshaallahu ta'ala karaa mawdu'a keenyaa seenna mawduunni keenya ka guyyaa irraan tanaa wanni inni irratti xiyyeeffatu yookaan mata dureen sagantaa teenya taarraa wanti isin irratti xiyyeeffattu 99 sifa yuhibbuha az-zawju min zawjatihi yad وسجلتمي سجلتنا أبان منا هذا منا رابر بادو يخاهو صفة سجلتمي سجلتنا أبان منا هاتي منا إسايو قبات اتين إسي جالتو إن شاء الله تعالى إسيدا في موديمنا أرانتنا بلتين إسلاما بك هدو تيسي ديگمتو أغرتا فودة هيخة ولد دفان الدام بهن والفودة والقديسان جچما دقيز رکون تمال را رفتینی خطابو تا گرگرا گلچینی از دیبنی اچی دیبنی واحد دو لالے واحد دو تین تلے rakkoon islaamaa bakkee irraa boorawaa jirtu bakkee isin itti diigamaa jirtu bakkee isin itti fashalaa jirtu haqa walii eeguutu dhabame waan inni isiirraa qabu isii wallaaluu fi haqa inni isiirraa qabu haqa isiin isarraa qabdu inni wallaaluutu bultii islaamaa diigaadhaa jira kanaaf inshaallahu ta'ala irra waa 99 tan haati manaa abbaan manaa haadha manaa irraa barbaadu walilaalleeti gaafa tana xumurree rabbiin keenya fedhe ta'e isiin isarraa barbaadduus jalqabuuf jiran quba tokko hoggaa nama laatan irra hedduun nama deebi'a haadha manaatiin abbaa manaatiif akkana ta'e gaafa jennu isaanillee isiidhaaf akkas ta'e jechuun jirra kan akkasii hubachaa inshaallahu ta'ala karaa sagantaa teenyaatti seenna duraan dursa abbaan manaa haadha manaarraa wanni inni jaalatu tokkoffaa irratti waa 99 jenneemi sanirraa tokkoffaadha wanni abbaan manaa haadha manaarraa jaalatu yookaahu inni ittiin isii jaalatu an takuuna mutiicatan lillaahi wa rasuulihi sallallahu alaihi wasallam haati manaa takka qaalii rabbii gootuu ta'uudha akkasuma qaalii nabii gootu ta'uudha yoo isiin qaalii rabbii gootu rabbiitu isii jaalata qaalii nabii muhammad yoo gootu rabbiitu isii jaalata irraahis jaalata gaafa rabbi jaalachiiftee rabbiin isii irraa jaalate nama hunda rabbiin jaalalasii naqee fi abbaan mana isii jaalata jaalalti isaan lamaan jidduu jirtu hin booroytu gaafa dalagaa rabbiin hin feene daleyde rabbiitu isii jibba gaafa rabbiin isii jibbe abbaan manaallee ni jibba bultiin isaanii asif fashaltee booroytee kufti jechuudha kanaaf dirqama intalti takka abbaa mana khiyyaatii wajjiin hin nagaan jiraadha yoo jette abbaa mana khiyyaatii wajjiin hin turee wajjiin horee wajjiin waara yoo jette qaalii rabbii guddaa subhaanahu wa ta'aalaa godhuudha qabdi qaalii nabi muhammad godhuudha qabdi waan rabbiin irraa dhorku irraa fagaachuu qabdi waan rabbiin itti ajaje hunda hojjechuudha qabdi gaafas rabbiitu isii jaalata rabbiin gaafa nama tokko jaalate kuma hadiisa keessa jiru jibriilin lallaba abalu jaaladheetiin jira naa jaaladhu jaan jibriililleen jaalatee warra samiin lallaba lallabni samii tokkoof samii torbaffaa irraa keessa samii jaaffaatiin ilaa samii tokko addunyaa deema achii warra lafaa gallallaban abalu rabbiin jaalatee jira jaaladhaatu dhufa namni hundi ni jaalata nama san abbaan manaafaa maalayyaa kan namni kaanuu jaalatu gaafa rabbiin sirraa jaalate nama hundaa si jaalata gaafa rabbiin si jibbe immoo abbaa mana keetiitii mitii ganda hundaa si jibba kanaaf dirqamaati rabbi jaalachiisuu irratti xiyyeeffachuudha qabda haadha muhammad waliif gallaamiin gaafa rabbiin sirraa jaalatee si jaalate siifi abbaa mana keetii jidduu jaalala bareedduutu dhufa bultiin deeysan hin diigamtu tatti fuftu taati jechuudha tokkoffaa irratti kana qajeelotti hasii galuu qaalii rabbii fi rasuul godhuudha qabda gaafa abbaan mana keetii si jaalata haati mana kiyyaa rabbi sodaatti qaalii rabbii gooti hedduu ajaja nabii muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi hordofti nama ajaa'ibaan rabbiin kiyya badhaasanaa kan jee hedduu sirraa gammada si jaalata bultiin deeysan sirantuu waartuu tatti fuftu taati jechuudha lamaffaadha wanni abbaan manaa haadha mana isaa irraa barbaadu yookaahu ittiin isii jaalatu an tahfazahu fi nafsihaa wa maalihi fi haalati ghiyaabi haati manaa takka qabeenya abbaa mana isiiti isiin mataansi isaaf qabeenyi inni isii biraa qabulleen isaaf qabeenya wanni isiin godhuu qabdu jabduun mataa isii wayita inni biyya jiruus ta'ee keeysaa akkaan gizee inni biraa fagaate qabeenya isaa isaaf tiisuudha qabdi lubbuu isiillee isaaf tiisuudha qabdi bakka hin taane dhaabbachuu hin qabdu waan hin taane hojjechuu hin qabdu nama hin taanetti hidhachuu hin qabdu nama hin taane fakkaachuu hin qabdu bakka isii irraa mallee takkallee mul'achuu fi waan isii irraa mallee takkallee dubbachuu hin qabdu nama hin taane wajjiis dubbachuu fi waan hin taane nama hin taane wajjiin laaqachuu wantoota kana irraa fagaachuudha qabdi
gaafa kana abbaan mana isiidha haati mana kiyyaa nama amanamtuudha waan hin taaneen hojjettu waan hin taaneen dubbattu anaa ichi nama tokkollee ukattiirattu hin qabdu anaa ichi nama tokkollee kajaalattu hin qabdu gaafa juu hedduu isii jaalata nama akkanaa gaa rabbiitu isii jaalata tana keessaas jaalalti rabbiinuma jirti haati manaa takka abbaa mana isii qofarra gabaabbattee abbaa mana isii qofa wajjin kan jiraattu gaafa taate ta kaanii kaan harkarran kaayyenne ta kaanii kaan harkan fuune ta waan hin taane hundarraa walaba taatee bilisa taatee jiraattu gaafa taate akka rabbiin jeenitti rabbiin irraa jaalata abbaan mana isii jaalachuun silaahuu beekamaadha qabeenya abbaa manaatis jabeessuufi qabdi ilmaan isaa mataa walii qabuufi qabdi akkasumatti ifillee if qabdee iftiisuufi qabdi gaafa kana abbaan manaa hedduu isii jaalata wanni dhiirti dubartii irraa feetu tanuma faadha waan akkanaa gootanii fi iftiisitanii fi qabeenya isaa tiisitanii fi ilmaan isaa jabeessitanii fi akka jaalalti teessan waartu akka jaalalti teessan itti fuftu godhuun waan salphaadha hoggaa abbaan manaa isin bira jiruus ta'e hoggaa fagaate qaalii isaa khilaaftanii bakka inni hin feene bakka rabbiin hin feene akka mul'anneen asumaan dhaamsa isinii dabarsa lama wajjin ilaallee jirra sadaffaadha abbaan manaa yookaan dhiirti dubartii irraa wanni isiin jaalattu dhiirti dubartiin isiin akkaan jaalattu yookaan wanti dhiirti yoo dubartiin taateef ittiin dubartii san jaalattu anta surrahu idaa nazara ilayhaa abbaan manaa tokko haadha mana isaa hoggaa akkanatti ijaallaane ta isa gammachiiftu tahuudha akkaan jaalata isa gammachiisuun bifa isii tolfattee uffata isii tolfattee dhiqattee dibattee mana keessa abbaa mana isiitiif kan babbareeddu gaafa taate hedduu isii jaalata abbaan mana isiidha maaliif jennaan hedduu bultiin namaa bakka itti diigamtu yeroo ala gabbahu waan babbareeddu arka yeroo ol deebi'e mana keessatti waan isa gammachiiftu arku ala gizee gabbahu xabiyaa irraa dubartoonni kummaan isaan qabanuu kasimiin alatti tolfatanii bareedanii huccuu haarii uffatanii niqaabaa fi hijaaba lafa kaayanii babbareedanii shaashaa janii deemuun xabiyaa dubartoota keenyaati yeroo manatti ol deebi'an ammoo akka san rabbiilleen hin jaalatu waan rabbiin hin jaalanne san alanni dalagan mana gaafa ol deebi'an wanni san hin jirtu inni abbaan mana isiidha ala gaafa gabbahu intala bareeddee tolfattee huraleynii fakkaatee deemtu tan arga gaafa tan arke haadha mana isaa irraa ol deebi'ee waan san hin arguumi aboo silaata akkanaa tana ta fuudhan jee gara galee laala ka manaa qabu ta manaa san irraanfatee tana jala qalbiin deema tanni manaa qabu ka tanaayyoo isaa tolfattee deemte wanni inni qalbiidhaan tana jala deddeemuuf hin jiru ni qaba waan ta'eef ta isiirra bareeddu manaa qaba waan ta'eef isummaan haati mana isaa ta isa bira jirtu tun gaafa ala gabbaatu tolfattee bareeddee akka namarra aruuza seenuu deemuut taakkoo ajaa'ibaa tana uffattee deemti shittoo facaafattee deemti ijaabaa niqaaba lafa keeysee deemti miskiina meeqaa gara galee isii ilaalee aboo silaata akkanaa tana ji'an cufa liqimsa dhaabbate mataa gara galchite jechuu akkana wal godhuummaaf barbaachise mana keeysa gizee ol deebite abbaa mana keetiiti yoo tolfatte shari'aan tolfadhuuf siin jette abbaan mana keetii gaafa silaalu sirraa waan bareedduu arkuu qaba waan bareedduu sirraa dhaga'uu qaba waan bareedduu sirraa fuunfachuu qaba gaafa funyaaniin sirraa waan hamtuu arku gaafa ijaayyoo laale uffata keetirraa gooshaa fi faltii arku gaafa gartee as juus wamhamtuu sirraa dhaga'u gaafa as juus wamhamtuu qofa sirraa arku qalbiin saala baatii almahabbatu tazuub jaalaltii isin jidduu jirtu baqaat deemti gaafa kana gaa sidhiisee ala baha ta biraa barbaadu eegala ta gartee ala tolfatee deemtu san barbaadu eegala haala kanaan bultiin namaa diigamti haala kanaan bultiin teeysan yookaan jaalalti siifisa jidduu jirtu badaa deemti atimma abbaa mana keetii hidhachuudhaaf shikaallee abbaa manaa jabaan haadha manaati kuma jaan abbaa mana keetiitiif mana keeysatti qaama kee dhiqattee xuriif irraa fageessuudhaan akkaan isaa bareedu qabda uffata keetirraa xurii fi wasaqa fageessuudhaan akkaan abbaa mana keetiitii bareedu qabda haasawallee gizeetti haasoytu waan bareedduu haasa'uudhaan abbaa mana keetii das godhuudha qabda gaafa akkanatti abbaa mana keetiitii waan inni sirraa fedhu hunda guuttee fi deemte abbaan mana keetii hedduu si jaalata hedduu si dhiyaata ta biraa ijji isaa hin agartu si malee jechuudha adaduma dubartiin bareeddee tolfattee qaamaas dhiqattee xuriif irraa fageessitee uffata siirraa fageessitee haasoo siirraa waan hamtuu fageessitee akkasuma jalaa kaaftee hanga gubbaatti bakka silaa inni irraa barbaadu hundaan toltee gaafa argamte qalbii isaa keessa jaalaltii isiidha akkaan gabbu'aa deemti bultiin isaanii sirantuu jabduu waartuu tahaadhaa deemti hedduu qalbiin isaa isa rarraati yoo hojiif biraa fi ala jiraatellee isii yaada yoo gartee ta biraa harkallee isii dura dhaabbata ittiin mul'atu takkalleen jechuu abbaa mana keeysanii shikaallee abbaa mana haadha manaati mana keeysanii qabaa jabee isaa hidhadhaadhaa isiniin jenna afraffaa allaa takhruja min albeyti illaa biidhni abbaan manaa haadha manaa irraa wanni inni akkaan jaalatu yookaan dhiirtii wanni isiin dubartii irraa jaalattu yeroo manaa gabbahuu deemtu yeroo waan takka hojjechuu deemtu hayyama isa gaafachuudha yoo amma abbaan mana keetii si biran jiraanne itti dawwaltee dukkaanaa waan akkanaa barbaada waan akkanaatiin fidachuu barbaada akkam jettee yoo gaafattu haati mana kiyyaa diluma kan akkanna kabajjee hattaa dukkaanallee dhaquudhaaf yoo deemtu hayyama na gaafatti way jaartii rabbiin badhaasa anumaaf kannee jee hedduu takka fi gammada rabbi galatoonfata sillee galatoonfata
rabbii si isaa kannellee akkaan galatoonfatee sillee akkaan galatoonfata sababaas rabbiin isaa kannuutiif rabbii isaattuu dhiyaatee rabbi faarfata maalayyaasi kanaaf ati abbaa mana keetii yoo manarraa gabbaatu yoo waan takka hojjettu yoo bakka takka deemtu yaa abbaa mana kiyyaa waan akkanaatiin barbaade akkami sindoor kun ni gammada gaafachuma keetiif ufi gammada waan ta'eef sindoor ku deemsiin jaa ati kana gaafachuudhaan abbaa mana keetii akka inni si jaalatu godhaa jirta akka inni harka kee keessa si dhumu godhaa jirta akka inni si biraa manaa gadi hin baane godhaa jirta akka inni siif jabaatuu fi si jabeeffatu godhaa jirta jechuudha kanaaf naafinis walqixaa maaliin hayyama isa gaafachaa oola maaliin maal isaan jechaa oola jettee yoo haruma harkite deemtu taate nahuma harkite khayrattu yoo taate bakka barcaboo colu hundaa kaatummaan mul'attu yoo taate bakka ganda shiishaa hundaatummaan kadhaabbattu yoo taate abbaan mana keetii dhufu kamanaas hin garree yoo taate abbaan mana keetii yoo dhufee ulaa dhadheemni irraa banu hin jiru yoo taate abbaa mana keetii qalbii isaa keessaa jaalalti ta'e baqaa deemti intala nagayaa ta mana teessu ta abbaa mana isii manatti eeydu ta yoo gabbaatu abbaa mana hayyama gaafattuu barbaaddata siifi isa jidduu dhiigaminsaa dhufa asuma bultiin teessan addaan baati jechuudha kanaaf abbaa mana keetii nabumaatu siin jee salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hoggaa manaa gabbaatu abbaa mana keetii hayyama gaafadhu hayyama isaatiin maletti manaa gabba'uu hin qabdu akkana yoo jiraatte akkana yoo deemte abbaa mana keetiitiif isi jidduu jaalala bareedduutu arkama hariiroo bareedduutu arkama nagayaa wajjin jiraattan bultiin teessan waartuu sirantuura taati jechuudha hayyee shanaffa abbaan manaa dubartii irraa ta'e inni fedhu yookaahuu wanti abbaan manaa haadha mana isaa irraa barbaadu an takuuna mutabassimatan daa'ima an takuuna mubtasimatan daa'ima haati manaa takka yeroo hundaahuu sesseeyxuu ta'uudha dubartii fuula guurtu ta hogguu hundanuma loltu ta hogguu hundanuma alaanaltu ta hogguu hunda if nyaattu akka jaartii shanyii fitteet nama akkana abbaan manaa hin jaalatu yookaahuu dhiirtii xabifumarraa hin jaalattu isinilleen sanumaa bar namni tokko nama hogguu hunda hiraaraa oolu mataa gara nagalchi arrii na facaase hiraar isaa na dulloomsee malee nama kana gartee jiruudhaan wajjin jiraadde wajjin hin jiraanne hin beektu kanaaf dirqama namni inni jaalatu nama yeroo hundaa'uu sesseequ nama yeroo hundaa'uu koflu nama yeroo hundaa'uu bashaasha kana kafaarfamus kana ka barbaadamus kana nama kajaamus jechuun namni yeroo hunda hiraaru ka yeroo hunda oodu ka yeroo hunda akkana fuula guuree deemu faarfamaadhaa miti kanaaf dubartiin takka abbaa mana isii yeroo inni bobbaadhaa galu yeroo inni bobbaadhaa deemu sesseeytee kokkofaltee dhungattee gaggeessu yeroo inni ol deebi'ullee sesseeqaa yoo afaan baate dadhabullee akka nama dadhabbii hin qabnee taha aaree alaa dhufullee gammadaa namaa taha irraanfatee aarasan hanga fedhe yoo ba'aa guuraa olee yeroo mana galu isiin seenaan ba'aan san ittiin mul'attu jechuudha kanaaf nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi tabassumuka fi wajhi akhiika sadaqaa jan tabassumuka fi wajhi akhiika sadaqaa jan nabiin sallallahu alayhi wasallam hoggaa obboleessa keetii wajjii wal gartu seequun sadaqaadhaa jan walaw an talqa akhaaka biwajhin talq hadiisa biraa keessatti akkas jan osoo obboleessa kee yoo an biraa waan sadaqattu dhabde fuula gaariin obboleessa kee qunnamullee yoo taate tunis sadaqaadhaa jan nabiin sallallahu alayhi wasallam obboleessa kee fuula gaariin simachuun fuula gaariin qeebaluun sadaqaa eega taate abbaa manaa fi yoo fuula gaariin simatan abbaa manaa fi yoo sesseeqaa simatan maaltu namarraa irrata namnummaan itti seequu qabanuu abbaa manaati namnummaan wajjin kofluu qabanuu abbaa manaati amma xabiyaa irraa dubartoonni keenya hedduu yoo ala gabbaanii karaa deeman kanaa wajjin ni koflan kanaa wajjin ni seeqan kanaa wajjin ni koflan miskiina magee kana daaraa kutaa deeman karaa kana garuu waggaa manatti ol deebi'an abbaa manaa nyaara itti butanii laalan ni oodaniin ati moojanii waan hin taane janiin fuula isaanii irraa gammachuun arku hogguu takka haasoo isaanii irraa haa ta'u laalu akkuma hundattuu waan fedhu irraan arku kofla silaalan nama wajjin koflanii nama wajjin taphatanii nama wajjin shaashaa jaansan isa bira gaafa ol deeban hin qaban waan ta'eef inni gaafa gabbahu ta nama wajjin kofaltu ta nama wajjin taphatu ta maal taatu arkan abu an azaaba keeysaan jira yookaahu azaabni addunyaa irra nabbu'ee jaa ta akkasii barbaadata tananii dhiisa bultiin isaanii asuma faddiigamti kanaaf obboleettii tiyya wanniin siinjuu abbaa mana keetii simachuuf gaafa lafaa kaatu sesseeqaa afaan bahii gaafa gaggeessu sesseeqaa gaggeessi gaafa bira teessu wajjin sesseeqii wajjin kofli akkasii yoo deemte abbaa mana keetiitii wajjin hariiroon teessan cimtuu bareedduu taati jaalaltii isin jidduu jiraattu sirantuu waartuu taati bultiin teessan itti fufti jaalaltii teessan itti fufti hin diigamtu bultiin teessan waan takka alihtiraazu qabla luquu'ii jan balaa takka firraatii sun osoo keeysan buune abbaa mana keetii mana hidhachuun osoo inni dura alan baane eeganni alabee booda wanni iyyituu wanni dachii garagalchituuf takka illeen hin jirtu waan booda iyyuu ta'e sun osoo inni mana jiru ijji gamnaaf dura boochi janiimi gizeedhaan booyin siin jaa abbaa mana keetii haala kanaan jabeeffadhu hayyee insha allahu taala obboleeyyan kiyya akkuma asii olii wajjin laalle kana gaa namni islaamaa yeroo hundaahuu dammaqaa fi bayyanataa ta'uu dhaqaba dhiiraas tahee dubartiin
bultiin islaamaa tun akkami sirantuu taati akkami waartuu taati bulti gaafa jaan nama karaa dheeraa wajjin deemu namni karaa dheeraa wajjin deemu karaa dheeraa kan akkam waliigaltee akkamiin haala akkamiin akka wajjin deemuu qabu karoorfateeti lafaa kee wajjin karaa deema eenyu wajjin karaa deemuu dandeeyas yeroodhaan mari'atee yaada buusee baasee nama isaa wajjin karaa dheeraa deemuu dandeehu wajjin karaa seena kanaaf dirqama haadha manaatii fi abbaan manaa yoo maal taheen abbaa mana kiyyaa kana wajjin karaa dheeraa deemuu dandeenya yoo maal taheen abbaa mana kiyyaatii wajjin imala dheeraa itti fufee wajjin turee wajjin horee wajjin waaruu dandeenya waan juu yaaduun barbaachisaadha waa 99 amma laalaa jirru tana keessaa silaahu ilma namaatti 99 guutuu waa guutuu tarii hin dandeeysan ta'a 99 guutuu illee baattan 9 guutuun keessanni qajeelama insha Allah ta'ala barumsi keenya kun hin dhaabbatu yoomiyyuu itti fufa mee boqonnaa goonee yoo rabbiin keenya fedhe walitti deebina nurraan fagaatina isiniin jechaa hangasiifu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh